Xiqqoo kolfaaf. Xiqqoo kolfaaf. Yes. Pa arra gammachuu qabdaa kam garuu maal harkatti qoy? Yaaboo siisteriin tiyya bar iPhone 7 naafitte. Hai iPhone 7 jechuudha? Afaan Oromootii yoo jijjiirre. Hai duba egaa 7 siifidde dila kan akkamitti gootaa miyaa waabba tokko naa kan naqa. Isiinu takkumaa bar. Hello, hospitaala Amaanuweeliiti. Eeyyee maal isin gargaara? Dhukkubsataan Abdii namni jedhamu isin biratti argamaa? Kaleessa galgalarraa kaasee kutaatti wal'aanamu keessaa nu jalaa badee jira. Kabade sun dhukkubsataan bar anuma amma wanni an bilbilee fi dhugumaan akka badee jiru hubachuudhaafi. Barattoota beeyladoota bishaan keessa jiraatan keessaa tokko namni irratti himtan jiraa? Barsiisaa. Hayyee Abdii. Beeyladoota bishaan keessa jiraatan keessaa jettanii mi barsiisaa? Raaj. Baay'ee gaarii. Hayyee ammallee beeyladoota 4 kan bishaan keessa jiraatan keessaa naa himuu dandeessaa? Eeyyam barsiisaa. 4 abbaa raachaa, haadha raachaa, ammas obboleessaa fi obboleettii raachaa. Alhamdulillah. Aboo kanaa booda mindaa kiyyarraa gibirri hin muramu. Hai seeraaree abbee? Lakki hojiirraa ari'ameeti. Abbo barsiisaa wajjin wal jeequu dhiisne? Baay'ee gaariidha garuu akkamitti dhiistan? Manuma barumsaatu dhaguun dhiise. Waslaata. Aboo maal taate nagayaami? Nagaya maaltu jira? Aboo jiruun na jibbisiiste. Kana taanaan duba fajjeessa qa. Maal asii goota? Hai duba hoo yoggaa ani of ajjeese poolisoonni yoo na hidhanoo? Si magan. Namti tokko osoo karaa deemu arabti tokko ijoollee afaan dhufe. Arabtichi karaa badeeti wayna imbaasii deeman jee gaafate. San booda namtichi deebisaa hoggaa wallaalu imbaasii yaman barbaadu isaa yaadni galeefiti. Qad jedhi deemi san booda kurbii lama dhahii fuula kee dura jirti jechuu barbaadeeti. Allazii jeen yuubas fisu jeen fisu dur innaas jeen. Hai eessaa kana fiidoo? Yaa aboo wayi dhageesse? Hin dhageenye. Saahiba kiyya tokkotu yoo muka kana gubbaa korte qarshii 100 akkasiif hin kennaa naan jedhe achi gaanillee qarshii 100 tana harkachuudha jee muka gubbaa kore. Hai waan akkasiin jeef maal ni beektaa? Hoggaati muharra baatu bar qunxaati marxoo jalaan uffatte ilaaluuf akkasiin jee. Wallaahi anillee tana beekeetiin hoggaa isaan akkas naan jeanka qunxaa baafadheetiin muka gubbaa kore. Aboo kaleessa jedha qabdaniisaa ciinii kaleessan akkam ture? Wallaahi gaariidha ciinii gaariidha. Barsangaan keenya sangaa keenya sanni beeytaami kadheen gadda bitanne san guddaa. Furdaa burreessan. Maal ta'e duba? Ni du'ee bar. Aboo taayi hai maal ta'e du'e dhukubee? Cidhaaf qalankaa. Haa jennuti magarsa obboleettiin teetun eenyu heerumte? Obboleettiin tiyyamu. Abbaa manaa asiitii heerumte kaa? Bagee heerumte. Dan grupi kana bira asini gannatti qabse akkam bako doonin qabu akka naa doonin qabu kan doonin qabu grupi kana bira yaa rabbi waggaame kan grupi samii una waado keessa arganne maalaka kuma kudha lama itti fite yeroo na garagalu asini grupi yeroo na garagalu achini grupi booddeeni grupi duraani grupi yaa rabbi. Aboo sareente haadha manaa obboleessa kiyya na jalaa ciniinte. Duba qarshiitti wal'aantu haasii kan dhufu maaliif na gaafatte? Lakki aboo saree matana akkanaa gurgurtuuf hin barbaada. Tiyya eessa deemta? Aboo kiyyaan nurraa dhiisii barraa fatanaa kufeettiniif ajjeesuu deema. Hai ati ajaa'iba qabdaa kam? Duba namni fatanaa kufe akkana bareedee shat jee nashaadha kana ta'e waa hundi dibatee akkana deema. Saati gawwaadha. Yeroo gaazexeessitoonni booda'anii du'e footoo kiyyaa bareechanii akka baasanii fokkodhee akkaan hin baaneef gaazexaa irratti. Abbaa ooyiruu sanamuun jiru. Abbaa ooyiruu. Hoyi. Yeey niin jira. Saada mee keenya si. Abdullahi keenyaan akkami nagayaami? Nagaa waa qabdaa ni baddala asi galte sa. Fayyaa bara akkamiiti? Nagaa wallahi. Jirra alhamdulillah. Baga jiraatte maatiin nagaa? Nagaa namu eessaa saatanaan as baate irra.
yaa wallahi biyya teenya tana keessa deddeemeetiin daawwadha jedheetumaan ooyiruu bareedduu tanan arkeetumaan itti as goree bar Hoota ol gara haati ko shakf jettee deemta. aya maal dalagu jirta Akaafittiin jira bar harama tokko na darare. way bar laalaatiin ture bar ooyiruu tee tana hadaan guutee jira Samaalittiin beeka hadaa kana numaan hadaa numa meeyra numaan hadaa numa meeyra. Kunoo hagaa makkanuma waliin jirra bar. atuu jira jaarsooti hadaa kana mala itti barbaade kaa Mala tokko itti baaseetiin jira mala ajaa'ibaa tokko. aya Itti baaseetiin jira. malli san maal Hadaa kana hiddaan buqqisu yookaan immoo ilmaan itti guddisu. ilmaan guddatanii nama keenya kanatu oguu asii gara bahariitiin deemee biyya Suudii gahe akka malakal mawtiitti yookaan akka malaayikaa lubbuu nama baasutti kan sodaatu shurxaa yookaan poolisii Suudiiti. Asii deemee Yamaniin seenee Jiizaaniin seenee Suudii seenee akkasitti dalagaa eegale. Akka dalagaa eegaleen shurxaan itti dhufee sarifachiisa. Osuma sarifachiisu guyyaa keessaa gaaf tokko qabanii gama Itoophiyaatti as darbatan jechuudha. Wagguu kana amata 5 taa'ee paaspoortii baafatee jechuudha. Amman sinii godhaan miijee paaspoortii haaraa baafatee fiizaa dhaatee deeme. Suudii akkuma deemee xaayiraarraa gadi bu'een gara Masjidaa Suudii deemuu jiru poolisiin shurxaan isaa arge. Wagguu kana garagalee ofirra laale kun maal abbaasaa godhata kun hayi akka duraan siyaasa kun ammatti hin boona jeeti inni gara Masjidaa ol deemuu jira. Shurxaan isuma laalaa jala deeme garagalee ofirratti ilaala. Fiizaa qabaatu malee hedduu ofirra shakkee jira maaliif duraan waan qabamee as dabaramee jechuudha. Akkuma asii namtichi Itoophiyaa kun jechuu deemee saffala waliin dhaabbateen shurxaan isuma jala seenee bakka inni dhaabbate wagguu kana saffii inni duraa kun guutee jira shurxaa qofa tafee jira saffii lammaffaa irratti jechuudha. Shurxaan kun nama Itoophiyaa kana qabee harkifatee qoonna waliin dhaabbadhu jechuu barbaade waggoon duubatti isaa harkisu paaspoortii kiisha keessaa baasee hoodha ofirraa hin qabaar akka duraan seete. Gowwaa fi aqilaa ture amma aqilli kun beekte jaartii qaba isaan hundinuu fuudhanii jiranii gowwaa kunis jaartii ni qaba aqilaa kunis jaartii ni qaba amma warra aqilaa kun jaartii ta'anii tana faarsuudhaaf jechuudha gisee yeroo atti himan yaa burtukaaniiti burtukaana kana naas kanniyyeen as kannitee fi kaanis ilaaleeti yaa sukkareeti yayyeen sukkaree tana sukkara kana naas kanniyyeen sukkara as kannitee fi kaanis ilaaleeti yaa mandariineeti yemee mandariina san naas kanniyye jeen beekte amma gowwaa kun laaleeti aannan naa kan jechuun ni fedhe. Burtukaana hungaa burtukaaniiti yeeti burtukaana gaafate kaanis sukkareeti yeeyee sukkara gaafatee mi kunis laaleeti aannan barbaadee mi yaa loonti yeeyeen aannan kana naas kenne. Nama sadi tokkotu masjiida ijaaran jedhan masjiida bareedaa ijaaranii erga ijaaranii booda imaama bareedaa ka sagalee qabu ka sirri daawaa godhu itti ramadan jechuudha. Wagguu kana imaamichi ummata dura bu'ee ista'uu je'ee faatiyaa eegalee erga faatiyaa qara'een booda maal qaraa imaamichi kun sabbihismi rabbikal a'laa qaraa jechuudha. Jarri masjiida ijaaran nama sadi maqaan isaanii tokko Jamaal jedhama tokko Ibrahim jedhama tokko Muusaa booda imaamichi jechuudha faatiyaa erga qara'ee booda sabbihii qara'ee dhumarratti suhufi Ibrahim wa Muusaa Allahu akbar je masjida kan jaare nama sadi Ibrahimi Muusaa dha Jamaal imaamtichi mogguu aayaa kana qara'u Muusaa fi Ibrahimin qofa yaame jechuudha maqaa Jamaal hin dhoofne hay jeega Jamaal salaata keessa masjida kan jaare nuti nama sadi akkamiif Ibrahimii fi Muusaan qofti yaamamee kiyya yaamamuu dhiise balaatti taate dhaabbadhu salaata haaraa numan baa'u gona asii gabbee inuman gaafadha imaamaan kophaatti jee dullaa qabate booda asii hogga imaamichi salaatee gadi ba'u boojeen masjida Ibraahimii fi Muusaa qofa jaare seete anis bar keessan jira wal qixaa kan jaarre akkamiif maqaa Ibraahimii fi Muusaa qofa dhoofte Jamaal akkamiin dha'uu dhabdee dhagoo dullaa sottolu fudhatu awwa rabbi sodaadhu ammaan booda kanas salaata lammaffaa irratti ka itti aanu irratti jechuu maqaa keessan hin dhaati amma rabbi sodaadhu nan tumeen jeen jechuu wagguu sana deemee mana galee ishaadhaaf jechuu azaaniin godhamee gara masjidaa deebi'e imaamichi gaa hedduu sodaatee jira maaliif namni maallaqaan ramadame kun jechuudha waan irraa nyaatuuf waan irraa dhuguuf jecha jara sodaatee akka jarri fedhanitti waan deemuuf jecha deebi'ee amma sabbihii qara'ee dhumarratti maal jee qara'e suhufi Ibraahiima wa Muusaa wa Jamaal Allahu akbar salaata keessa gaa ummanni masjida guutee waan salaatu jiruuf hay sabbo quraana kun irraa isaa dhufe quraani rabbi irraa kan bu'e suufi Ibraahiima wa Muusaa qofa Jamaadheessaa bu'e jee ummanni salaati kun osuma nurraa dhume jeeni jechuu hedduu rakkatan wagguu asii imaamni asii assalaamu alaykum wa rahmatullah assalaamu alaykum wa rahmatullah gojaan ummanni lafa ol ka'ee boo ayaan kan rabbi irraa bu'e suufi Ibraahiima wa Muusaa qofa Jamaadheessaa dhufeennaan imaamicha lafa ol ka'ee ummata kayya dhiifamanaa godhaa je Ibraahimii fi Muusaa kan jee'u rabbi irraa bu'e wa Jamaal ka jee'u immoo dullaadhaan buutee jeen jechuudha. Gaafta ka namtichi tokko ka'ee mana sooddaa laaqana yaamanii dhaqee ka'ee magusanii namtichi hedduu dinnichaa fedhaawite laaqana sanarra wanni dhiyaate dinnichaa jira magusanii
warri soddaa oguu dhiyeessee gabbo osoo isaan nanaa garee jeeti ceehee dinichaa fuudhee afaan kaayyate. Afaan kaayyannaan dinichaan oowwaadha gubnaan gaa warra soddaati. Dinichaan na gube jechuun qaanyiidha. Jeetuma firraa usii bu'ee maal taate gaman maal taate yaani gaafannaan yaa hojii jaalalsuudhaatiin jira. gaaf tokko keessummaan tokko karaa deemaa dhufeeti mana tokko garaan itti gore warri mana nyaata qopheeffataniiti marqaa tana nyaachuudhaaf isaan harka dhiqate gandu kun akka mul'atan jeen oguu kana dafaniiti marqaa tana fudhanii hanga oguunni deemee nyaana jaanii karaa raamessanii kana ulaa duuba inni immoo harkee jira marqaa tana haru isaanii dhufee gattaayachi akka itti himatu dhabee yaa bu'aan maganni roobee miti roobee horofaaf deemuu dadhabne anfaan eegan asii mucuu yaadeen oguuta akka bakka marqaan teessoo dhaqee waa'ee qaatii wal qabatteeti akkuma obboleessi keenya jamsi hasee kee jechuun gaaf tokko keessummaa tokko mana dhufe warri mana salaamu alaikum jee ol seene yeroo akkana ol seenu ka'u jarri marqaa kana fuudhanii siree jalatti dabarsan inni immoo marqaa ogga kaasanii siree jalatti dabarsan argeeti jira abbaan manaa sun akka nu waliin hin nyaanne jee maal jeesanii fakkaate ka'ee dhaabbatee usallii 4 rakaatiin Allahu akbar jee rakaa afuriin salaataa jee ka'ee dhaabbate namtichi ka'ee haa ba'uuf namtichi waan irra baree jiruuf calliseetuma taa'e yeroo inni salaata rakaa afur fixee assalaamatee ka'u namtichi taa'eetuma jira sabba warra keessummaa akka dhufne irraan baatu jeetuma ka'ee dhaabbatee amma usalli 1000 rakaatiin Allahu akbar jee yeroo lammaffaa jechuudha rakaa kuma rabbi jecha salaataa jee ka'ee dhaabbate namtichi immoo isa daran gamnaati nawaytu nawma ila al-abad jee ilaa qiyaamis amma qiyaamaan ututti irriban jedhe jeetuma birdilfisiiseetuma dibbin jee rafiiti saarsee jechuudha waggaa namtichi salaata kuma tokko niyyatee ture dhaabbitta salaamatee keessummaa sheexaan dhufeeti marqaa sana asbaasi jeen jechuudha akkaitti marqaa sana nyaatee deemee jechuudha keessummichi. tokko Ameerikaa irraa dhufe gandi warri inni Ameerikaa irraa dhufu kanaaf nu salaachisi jaaniini masgiida geessan oggu kana gizee salaata eegalu akka raapparatti bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin jee oggu kana akka raapparatti qaree oggu kana salaachisee gizee dhumarra ga'u waladdaaliin gaafa inni jedhu jarri amiin oggu say again amiin say again jaarsaa jaartii takkaa jira wal lolaniiti guyyaa 15 ol gaa mana tokko keessa osuma wajji galanii waliin oodanii mashruufaas ni kannaaf ni fudhatte isinis nyaataaf waan hundi ni kanniteef immoo adda adda rafan gaafa kaan akkatti araarfatu dhabee beeta ol bahee beeta hoggaa dhufee gaa ammas hoggaa dhufee mana ga'u qaanfatee ammas dubbisuu sodaate oseetuma gaa ishiin akkasiin raftee jirti inni firaasha gadii kanaan dhufee ciisee yaa rabbii kiyya jeega moojizuma ifii qabdu saniin jaartii tiyyatana achii fuudhii as naafiti jenna isiinis ni dhageessi beeta yaa rabbii kiyya jetti eessatti naan deemta jettee tokko haatee biratti deemti. Nama tokkotu beekta bakka jechuudha Maanuel bakka uummanni jechuudha maraataan itti wal'aanamu achi deemee uummatammaa gara jechuudha waggaa deemanii Maanuel kanatti jechuudha uummata aafiyaa argatan kana yookaan uummata fayyaa argatan kana fatanaa jira kaamutu jira fatanaa irratti uummata dhiheessan beekta maraataa gara nama 20 dhiheessanii bilaakbood irratti jechuudha gabatee gurraacha irratti fakkii hulaa kaasan yookaan fakkii balbalaa kaasanii mee eenyutu ka'ee banaa jennaan cuftunuu ka'eetuma footoo sana ilaalee waan sana baluu jalqabe deemeetuma maaligaa waan katabame sana haquu jalqabe tokko taa'eetuma kofla uummanni tara salfii qabatanii ka'anii jechuun maraataan 20 kun deemanii waan sana banuuf intaaggalan beekta osuma taaggalanii tokko taa'ee kofla boo maaltu kofalsiisee jennaan ana baruu hin ajaa'ibe jeen qulfiin saala bira jira jarimaaf cinqamanii. Awwaan hin jenne jedheen jedhu kan jette naan jedhe natti as fuudhan jenne jedhaa jette naanaa jedhu waan abaan alangaa jedhu kanas anirraa quban qabu waa takka waan beeku hin qabu akkanumaan dubbisuu baan irra maaloo kabajamoo abbaa murtii rakkoo hafuufaan qabaa fincaan waan na qabeefi mee jiddumaan fincaaniin dhufa naa fayyamaa. Kabajamoo abbaa murtii gaafiin himatamaan dhiyeesse ragaa mana yaalaatiin hin mirkanoofne. Egaa himatamaa keenya haala ragaan amansiisaan hin dhiyaanne irratti taane gaafii kee keessummeessuu waan hin dandeenyeef gaafii kee fincaanii fi hin fincaanini jedhu murteessuudhaaf torbaan keessa jirutti aanee torbaan irraa guyyaarraa sa'a 9tti beellamameera galmeen cufamtee gara mana galmeetti deebitee jirti. waa'ee jechuudha mahabbaa duniyaatii wal qabatteeti nama tokkotu rafee jaangaaf tokko rafee manaama keessatti re'ee tumaamessa guddaa tokko qaba bareeda kan akkaan qallabee jiru sana gurguratuudha gabayaa geesse 600 jechuu jiranne 600 galattiin gurguru jee dubbatu jira tokko immoo qarshii 100 fudhadhu jeen lakkiin fudhadhu osuma kanarratti jechuudha dubbii wal jijjiiruu jiranii manaamaan beeka
hajoolleen itti jite irri barraa ka'e waggaa ol ka'u irri barraa qarshiin 400 sunis hin jiru re'een sunis hin jiru jechuudha gaddeebi'ee waggaa nama ta'uu beeke birdilisi mataa ta'uu gate bas haa ta'uti yaa 400 sana fidi jeen birdilisi. Nama tokkotu masjida taa'ee khutbaa jumaa dhaggeeffate jechuudha khutbaa jamaa masjidaa irratti rabbi irratti tawakkaladha yookaan rabbi irratti irkadha gorsa jedhu dhaggeeffate namni rabbi irratti irkate rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa nyaachisa isa obaasa isinummaan rabbitti of kennaa gorsa jedhu dhaga'e mana galee haadha abbaa hatii waan jeen namni rabbi irratti irkate namtichillee bakka fedhe ta'u bakka fedhe yoo deeme rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa nyaachisa isa obaasa waan jeeniif jecha ankinoo deemuuf hin deemaa deemeen bosona galeetuman bosona bareedaa sana keessa jiraadha jee manarraa bahe asii manarraa bahee deemee guyyaa 3 bosona keessa bule tawakkaltu jee umatak waan nyaatan waan dhugan dhabe booda bosona keessaa ol bahee karaa namni jechuudha ispaaltii daarii irratti bahee ni ciise wagga ciisuu ummanni hay isa gurbaan kun maaluma ta'e yaaboon dhukkubsate jedhatu namni bira kuta kaan hudduubaa ummanni dhufe maal jeen hay gurbaan kun yaaboo maaluma ta'e hay duun dhaba kun bakka lubbuun keessaa baheera jeeni haasawu suma haasaanii dhagahee jechuun xiqqoo turee waan qabannaaf kennan jeen ummanni hay baraawoo lubbuu qaba gurbichi mee bishaanis waan qabdan midhaanis itti kennaa jeeni akkasitti midhaanii bishaan kennaniif jechuun sana nyaatee kee gara manaa galee haa kamtaati jedhanii gaafata warri jechuun tawakkuliin jiraatu nama jira haa jiraatu malee jechuu feeyisa. Amma kena ambulaansii tana ofaa ofii dadhabee dalagaa olee galee gachiise hogga gachiisu huccuu laddaafirraa baaseeti dachaasee kaayee gachiise hogga gachiisu amma bilbilaniif obboleessi kee makiinaan garaan galtee dafii hoottuudha qabii jaaniin je'eetuma lafaa baaragee kofoo gama duubaa kana duratti garagalchee uffatee fikkaa'ee saayibota isaatii jira kotta jeetii yaamee makiinaa sana wajji makiinaa hirriba keessaa ofu jira beetee baaragaan ammoo osuma fukkatti ari'uuti makiinaan Huzyaa malee ari'u jira beetee makiinaan kembil jettee beelte makiinaan namni hundinuu kaan gizee garagalchu makiinaa gizee keessaa boo iflaan saayiba isaa gizee laalu dhiiganii jiran kaan gizee ol qabu kaan lubbuu keessaa kaan gizee kaanis lubbuu irra keessaa baate gizee iflaalu kofuun gamuudduu kun fuuldura jirti inni mataa qabate gaa Allah duuna garagalte Allah duuna gaaf tokko ni beekta waa'ee ibidda dhuguu kanarratti gurbaa tokkotu sijaaraa qabsiifatee baafatee dukkaana bitatee harka baafatee magaalarra deemee aboo ibidda akka naajeetii gaafachuu jira ni deema ibidda nama itti kannu qarraan akka naajee kadhatanii dhabe yerooniif dhabu maal godhe seeta aboo ibiddaan akka naajiyaaraan qabsiifadha jee kadhatee dhabe osoo deemuutti magaalaa gudaa keessatti beete wanni kun dhufeeti mazzagaajaa keessa ol seenee aboo qarraan akka naajee kadhate waan itti qabsiifatuun jechuudha sijaaraa tana baafatee bara akkanatti harka qabatee deemaani amma hogguutana fuudhee ol seene madaba jimaarra gurguran tokkorra dhufeeti aboo qarraan akka ni jeeni beete hoodhu jeetti takanne hogguutti takannu fuudhee maal godhe eega qabsiifatee takka bukurraa godhe booda niin eebise jeeti beekadhu sila amma inni eebisuu isaati beete aboo deem jeenati addunyaa karattuu ibidde sin dhorkatini Wai naa qabaa. Itu hatu bahagia kalau waktu agak dulu. Hai Marsiat. Hatu na sabi dia mu kokir na cila. Aku sini narkam balik. Marsiat ini kamu Marsiat ini finna barwane. Wala samne kaba. Dachi dia na sami, nama dia na sami. Dua nampis. Narkam balik kaba. Qabeenya miskiina hedduu saamee ka amma akka tujjaare kun gaafa inni miila qullaa dhufeen beeka way biyya tiyya irratti dachii tiyya irratti bakka itti dhaladhee guddadde irratti akkana saamamee way anaa eessuman jira waan jiru malee hatticha kanaa onaa fida mana murtii qabnaa keessatti manni murtii hundi kaisaati kana amma anumatu har'a asi murtii irratti fudhata akka miila qullaa biyya isaa irraa dhufetti miila qullaa biyya isaatti gala. Kootu badda hattu. Dawaakeet. Saartuu maaliif bo'aa jirta? Doktaraatu si marammaranaan jaani. Hai duuba kanaatu si boochisaare yoo si marammarammaan rakkoo qaba. Hai quba namarraa muranii bar. Aku marah-marah nama godaan. Atau malta, paling bos. Ana mau marah-marah bincani nak duftani ber.